walirraa barachaa deemuu qabna. Dumaashiin immoo wanni adde waan gaariidha. Yeroo takka takka namoota si daawwatan kanaafillee carraa kannii fi yaada isaan qaban irraa baasiin waan bareedaadha. Immoo yoo xiqqaate torbaanitti yoo nama hanga tokko nama kudhanillee torbaan kana nama kudhan 20 akkasitti piigoonee akkasitti yoo goone malee akkanatti examdo godhuun hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf isaanillee nuun geessu. Amma waa'ee xiyyaa baddan isin gaafadhurra akkamii miidiyaa kanatti haala kamiin deemu jiraahu yaada kasan harkutti hin jira yeroo hedduu. Zammee nuutaa tamarree koomantii viidiyoon gadhiisuu irratti san yaada isa kaa'amma isin gaafatu jiru kanaaf ni nagara bakka hedduutti. Ni nagara maaliif hojiin hangoor jirus waan hin beeku. Inumaa waan rakkina jiru irratti karaa kamiin akka ijoolleen dargaggeessiif jijjiiramuu danda'u, biizinasa keessa seenuu danda'u fa'aa waan gaggaarii irratti yoo fokkos goonee wal baranne faana tolaan. Taate bakka oddus yaalannatu sobanyaa bakka asii fi dumaashiinis warra umrii dheertee yeroo dheertuudhaaf hojii turre bisinaa godhu dumaashiis baay'ee jaalannaani. Thank you. Akkanumatti horaa wajjin arrii filadhaa isin jenna bakka. Thank you Habibi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Qureeshi Dumaashi nagaa. Teessira. Jirtanii? Nagaami nama gaa yeroo hedduu nagala turu keessaa tokkosi. Dhugaadha hedduun si jala tura. Sababa keetiiniin dhiyeenya kana gargaarsa dabtara nama meeqaa gurree? Buusii masgiida akkasii jira masgiida tokko sababa keetii. Dhibba lama qaamii Qureeshiiti jedhin deemu jira wallahi qaamii ganamu. Thank you Habibi. Maqaa keetiin. Galatoomi wallahi. Hedduun si jaaladha Dumaashi isin hunda. Galatoomi. Thank you Habibi. Hedduun isin jaaladha. Galatoomi obbolofi. Thank you okay. Ayyee galatoomi tulaan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum zamme. Waalaikum salaam. Maru ni gaa bakka nama. Akkam nagaa. Naman gachi. Galchoo amma booda dhaabete. Okay. Hayyee. Akkam nagaa fayyaa. Fayyaadha king. Nagaa wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah ballo rabbiiti maalik jetta. Wallahi nagaa akkam hedduu si jaalalna hedduu si feena. Gin wanti ni sirraa na gammachiisa keessa. Wallahi waaniin mana barnootatti hin dhageenin jechoota ciccimaa jechoota namni irraa baratu beeka sirraa dhagee. Thank you wallahi. Wallahi dhaamsa babbareedaa sirraa dhagee waa hedduu sirraa baradhe. Gin hangaan si hordofee galee baatii sadii akkanan caalu. Hangana keessatti waa hedduu sirraa dhagee. Maaliif jecha tokko gizee nama tokko jaasuyitee deebite dhaamsa keessa. Gizee nama tokko jaasuyite gorsa keessa dhaamsa keessa sanuma keetiin naatee baqqaan. Thank you Habibi Hayya wallahi. Followers kun sitti qaatee kana sila miliyoonaa fi si mala wallahi zamay khiyya nama singeenya san qaba ammallee si cina jira san yoo lakkataatu jajjabina si oolu. Thank you. Galatoomi king khiyya wallahi. Ayyee galatoomi zammee khiyya. Abshir anytime wajjin jirra. Wasi uma abshira. Moas. Qureeshii baamil. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Yoomiin ergechuu guyyaa barkeedha suba gubbattiin quba qaba waan jala kana uummataan tasa kabbaa jiru. Laatuma waan nagaru ni barke galatoomii sallachuu Dumaashi. Galatoomi maasqee. Thank you. Jiraadhaan waan hin jiru qabu duraanis walli beeyinaa wal agarraa kana duraas walli dhufnee jira mana maarutti guyyaa dhiyoo tokko si hojjaaseetu jira. Wanni titiirtu waan gaariidha jabaadhuus waan hin jaawwadha ofiitti fuuldura deemi nu taatee jirtaa walii isin haadhiisu akkasumatti sallachuu maashaallaadha. Uummata maali isin warra fe'amasa malee waa isa ol hin darbitan miskiin akka xiyyaa kana foloo si gootanii maal akkana nan godhin si godha. Qureeshi maami. Foloo godha. Ajaa'ibumaan na qabatamee dila kana taa'ee. Akkaawuntii Suushaan Jookuni nama yuutuuba kiyya naaf hojjetu. Video maree namatansu akaunti Suushaan Jookanallee follow na godhan guys. Yaa sumaanuu YouTube zammeetillee dhaqa follow godhaaf akka homdi baseen. Subscribe godhan. Subscribe jaanii isa follow barree asirratti okay. Follow as afaan tusimba.
Ya subscribe godaf. Ya, subscribe godha. Sushan Tube ja. Linki TikTok ya, wani TikTok jalan harkatan. Ya. Nama kuma shantami saddeet samo sagal kun jaatama kana qabana fakkaata. Ya kum dibagal kam. Sushan Tube ja khuni gurban Sushan jokun ka TikTok irra jiru kuni editara fi manajera asmaanu isalle follow godhan follow isa guddisaaf dirqittiin YouTube keessaa fidee dhufees. Ya asuma TikTok keessa seenaati. Ni jiraam TikTok keessa? Sa. TikTok jala ni jira. Achi dhaqaatiti. Namni nu jaalattan godha. Keessaafuu namni ani hedduun isaan kabaja faamilii zamme. Torba baatii tana keessa galchaanii agarsiisa. Kuma dhibba. YouTube kiyya namni subscribe godhee commentii godhee share godhee nama sadi nama afur surprising qabaaf. YouTube jalatti YouTube kiyya subscribe nama godhee commentii isaa laalee yaada isaatti fudhadhee nama share godhee nama hedduu subscribe goosisee wanni jee badhaasan qabaaf. Linkiin wanni kiyya jala ni jira. As jala. Sushan kana kajau kanas follow godhan. Yeah. Challenge ni qopheessina badhaasa garaagaraas ni qopheessina YouTube kee subscribe godhaa kuma dhibba galchaa kuma 60 irra jira. Follow godhan Sushan kana. Nama jabaadha follow godhan. Kanaaf linkiin profile kiyya jala jira. Maqaa yoo barbaaddan maqaa YouTube kiyya Sushan Tube jaa. Maquma mucaa kana moggaatti Tube itti daataniiti YouTube irra search gootan. Namni 300 amma hasari jiru kun deemtee subscribe naa gootan 300 dabaree. Kiin injiru jechaa jiranii barza. Ni jira malee. Komantii jalatti akkas jaanii kataban. No linkiin ni jira barwanni kiyya jala jira. Profile kiyya jala jira. Asuma TikTok keessa seenanii gubbaa sammi. Jala. Profile jala. Okay, profile jala. Yeah. Wallahi injiru jaa. Nama hedduu warra faamilii sirri nu hordoftuutu injiru jechuu jira. Osoo ilmi namaa gadi si eegu rabbi gubbasi haa baasu katabbii jettu san jala jira. Maybe waan inni live irra jiruuf hin mul'atu ta'a giseen keessaa bahee ni mul'ata. Ta'uun oolu akkas. Hin jiru jechuu jira. Ni jira sirri laala obbolo. Katabbii takkaa jira la linkiin achi jala jira. Mee si yoda seenii ilaalu. Ta'obsaa jala ta Sushan joo kana jala laalu jiran na fakkaate. No. Kiyya jala kiyya. Sushan Tube jaa maqaanu search godhuu dandeessan. Egaa YouTube deemuu keessanii dhabne maqaan search godha. Sushan Tube jaa mallattoon profile isaa adiidha. Hunoo kana katabbiin ni mul'ataa feekatti. Yeah. Like and the subscription qofaatu jira. Okay, waan library jiruuf isa gabbooti sirreessan. Maqaan nuno Sushan Tube qoina isinii kataba. Maqaan namni tokko kataba komantii jalatti Sushan Tube jaati. Sammi injiru kun tuqaa diimaa qaba. Sushan Tube, yes. Sirri katabu jira no warri commenti. Sushan Tube, yes. Ni jira namoonni gariin laalu wanni dha malee Sushan Tube jaa ni jira. TikTok jala kaayatiin jira, linkii jira. Namni 200 wayin kun godhaan please ammaan tan. Yes. Thank you Salia. Galatooma. Naa hedduu isin kabajaa hedduu isin jaaladha. Yeah. Sushan Tube namni hedduu kaduraan godhees ni jira. Amma nama godhee un agarsiisa. Amma namni komantii godhees asirraa laalaa himuun hin danda'a. Yeah. Subscribe nama 58 irra jira.
Nama godhin agarsiisa yoo amma gootan. Keessan jira. Let's go family. Salaan ini si wangi juruf godhan ni buna. Yes, namni afur amma godhee jira. Nama afur qofa godhe. Mee namni dhibbi lameen kun maqaa kiyyantee maa godha? Namni Anta kaa'eef kudhan hin godhee jira. jenne. Amma namni kudhan godhe. Dhibbi lameen kun nan jaalatu namni dhibbi lama. Soshaantii goonee jirra. Profaayilii adii tuqaa diimaa qaba. Harkottu hin jedha. Amma namni tokko godhee jira. Namni dhibbi lama deemaa godha. Namni dhibbi lama. Nama 58,900 qabu.